Dargaggeessi maanguddoo waggaa 60 irratti yakka gudeeddii raawwate hidhaa cimaa waggaa 5 adabame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa naannoo Bishooftuutti ijaaruuf qonnaan bultoonni 2500 akka kaafaman ibse. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International jedhamu mootummaan Itoophiyaa hojii misooma koriidarii akka addaan kutu gaafate. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraatiin dhimmoota nama isinii kaasee fi kan biroo kan dhageessan ta'a. Kanaafuu viidiyoo keenya like, share, subscribe gochaarraa gadhuma viidiyoo keenyaatti nu hordofaa isiniin jechaarraa gara bal'ina oduuttan darba. Aanaa Adaa Bargaatti himatamaan maanguddoota waggaa 60 irratti yakka gudeeddii raawwate hidhaa cimaa waggaa 5 adabame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaatti himatamaan maanguddoo waggaa 60 irratti yakka dirqisiisanii gudeeduu raawwate manni murtii hidhaa cimaa waggaa 5 isatti murteesse. Himatamaan Tasfaayee Fiqaaduu jedhamu Aanaa Adaa Bargaa ganda Caancoo Birraateetti gaafa guyyaa 24 ji'a 7ffaa bara 2017 halkan tilmaamaan naannoo sa'aatii 4tti balbala banatee seenuun maanguddoo umuriin ishee waggaa 60 taate bakka isheen ciistutti akka isheen hin iyyine ukkaamsuudhaan humnaan dirqisiisee yakka gudeeddii ishee irratti raawwate. Waajjirri Abbaa Alangaa Aanaa Adaa Bargaa yakkamaan kun seeratti dhiyaachuun adabbii barsiisaa ta'e akka kennamu gaafa guyyaa 6 ji'a 8ffaa bara 2017 himata barreeffamaa mana murtii Aanaa Adaa Bargaatti yoo dhiyeeffatu manni murtii Aanaa Adaa Bargaas himaticha seera yakkaa keeyyata 620 muraa tokko yakka dirqisiisanii gudeeduutiin himannaa himatamaa irratti baname bu'uura godhachuun murtii adabbii fi barsiisaa ta'e hidhaa cimaa waggaa 5tiin adabeera. Hawaasni gochoota akkasii duudhaa fi safuu cabsan irraa of qusachuu akka qabuu fi warreen gocha akkasii raawwatan akkaataadhuma kanaan seeratti akka dhiyaatanis tumsuu akka qabu manni murtii Aanaa Adaa Bargaa dhaamsa dabarseera. Mootummaan Itoophiyaa piroojeektii misooma koriidarii atattamaan akka dhaabu Amnesty International gaafate. Amnesty International magaalaa Finfinnee fi naannoo birootti marii beenyaa yookiin eegumsa seeraa malee buqqa'insa dirqamaa bal'aatu raawwatamaa jira jechuudhaan mootummaan federaalaa Itoophiyaa piroojeektii misooma koriidarii akka addaan kutuu qabu gaafate. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kun gabaasa eebila 14 bara 2025 baaseen qorannoon gaggeesseen ji'a sadaasaa 2024 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee fi Lammii Kuraa keessatti abbootii manaa 254 fi kireeffattoota 618 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 872 marii gahaa beeksisa yookiin beenyaa tokko malee akka buqqa'an mirkaneessuu ibseera. Amnestiin akka jedhutti kanneen haala kanaan miidhaman keessaa daa'imman 114 fi namoota umuriin isaanii guddaa ta'e 13 kan argamu yoo ta'u isaan keessaa tokkollee beenyaa akka hin arganne dubbata. Kun humnaan buqqisuudha namoota fedhii isaanii malee eegumsa seeraa tokko malee mana isaanii irraa buqqisuudha jechuudhaanis Amnesty International mootummaa Itoophiyaa komate. Misoomni koriidarii gurraandhala 2024 mana maree hojii raawwachiistuu Finfinneetiin kan raggaasifame yoo ta'u qondaaltota mootummaa Itoophiyaatiin jijjiirama magaalaa kan bu'uuraalee misoomaa mana jireenyaa fi iddoowwan uummataaf fooyyessuuf yaadame ta'utu ibsama. Marsaan jalqabaa naannawa giddu galeessa magaalattii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u marsaan lammaffaa kiiloomeetirii 132 uwwisu immoo haga qarqara magaalittiitti kan deemeerudha. Amnesty International gabaasa isaa keessatti mootummaan karaa sadiin mirga namooma buqqaatotaa sarbuu ibseera. Isaanis marii hiika qabu gaggeessuu dhabuu, adeemsa sirrii hordofuu dhabuu fi mana jireenyaa jijjiirraa dhiyeessuu dhabuu isaa akka ta'e ibse buqqisuun akka furmaata dhumaa qofaatti ilaalamuu qaba kan jedhe dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kun gochi eegumsa sirrii ta'e malee raawwatamu waliigalteewwan Itoophiyaan raggaasifte kanneen akka waliigaltee mirgoota dinagdee hawaasummaa fi aadaa idil addunyaa akkasumallee konveenshinii kaampaalii keessatti tumamee mirga mana jireenyaa gahaa argachuu dabalatee sarbama mirga akka ta'e akeekkachiise. Amnestiin akka jedhetti eegumsa kana malee gochoonni akkasii dirqiin buqqisuu kan ta'an yoo ta'u kunis seera idil addunyaatiin dhorkaadha jedhe. Mootummaan Ameerikaa imbaasii Eertiraatti argamu dabalatee imbaasiiwwan 10 cufuuf akka karoorfate ibsame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp imbaasiiwwan Ameerikaa Eertiraa fi Sudaan Kibbaatti argaman dabalatee imbaasiiwwan 10 cufuuf akka karoora qabu dubbatame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwan kanaan alattis qoonsilaawwan 17 cufuuf karoorfachuusaa New York Times yaadannoo bulchiinsichaa argee wabeeffachuun gabaase. Bulchiinsi Tiraamp imbaasiiwwan biyyoota akka cufaman karoorfate keessatti argaman kana hojiiwwan hojjechaa jiran imbaasiiwwan biyyoota ollaatti argaman keessatti raawwachuuf karoora qabaachuunis ibsame.
Imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan kunneen cufamuun qaama tarkaanfii bulchiinsa Tiraamp baajata mootummaa federaalaa hir'isuuf fudhachaa jiru akka ta'es himameera. Imbaasiiwwan bulchiinsa Tiraamp cufu 10 keessaa 6 Afrikaa keessatti akka argamanis gabaasame. Gama biraatiin ammoo imbaasiin Ameerikaa Somaaliyaa Moqadishoo jiru guutummaatti akka cufamu yoo kana hin taane immoo jettoonni isaa haalaan akka hir'atan yaadni dhiyaachuunis beekameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata naannoo Bishooftuutti ijaaruuf qonnaan bultoonni 2,500 akka kaafaman ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa haaraa dhiyeenya Bishooftuutti ijaarsuun wal qabate qonnaan bultoonni 2,500 akka kaafaman hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasaw himan. Hojii gaggeessichi abbootii warraa kaafaman 2,500 manni jireenyaa akka ijaaramuu fi bara dhufu baatii sadaasaa keessa akka isaaniif kennamus dubbatan. Ijaarsi daandii qilleensaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu naannoo Abbuu Seeraa kunis baatiidhuma wal fakkaatu sadaasa keessa akka eegalu dubbataniiru. Buufanni xiyyaaraa Bishooftuutti ni ijaarama jedhame guddichi kunis lafa hektaara 3,500 irra kan bu'u yoo ta'u, qonnaan bultoonni ijaarsa kanaaf kaafaman ammoo baatii sadaasaa keessa mana jireenyaa akka isaaniif kennamu dubbatan. Obbo Masfiin dabalataanis naannichatti dhaabbilee qindeessa oomishaalee qonnaa fi daldalaa dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan naannichatti akka ijaaraman ibsan. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kanaas waggoota 4 booda kan raawwatamu yoo ta'u, Afrikaatti buufata xiyyaaraa isa duraa akka ta'us ibsaniiru. Buufanni haaraan daandii qilleensa Itoophiyaatiin Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 40 irratti ijaaramu kunis waggaatti imaltoota miliyoona 110 keessummeessuuf akka danda'u hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa ibsan.